Jirtu maatiin Abdii Akaadaamii yeroo darbee waa'ee arithmetic sequence kan jedhu waliin ilaallee turre. Har'a immoo kan nuti ilaallu waa'ee geometric sequence waliin ilaallaa jechuudha. Geometric sequence. Now before defining the word geometric sequence, let us see activity 1.4 from your textbook. Activity 1.4, find the ratio between consecutive terms for each of the following sequence. Mee ilaala amma dura difference ilaallee turre akkuma yaadattanii yeroo darbe irratti difference common difference dha kan nuti ilaallee turre. Har'a immoo kan nuti ilaallu mee common ratio kana maal akka ta'e kan waliin ilaallu ta'a jechaadha. Common ratio jechuun beekamaadha asirraa. Consecutive jechuun kan walitti aanan jechuudha. Amma termii tokkoffaa, termii lammaffaa, termii sadaffaa, termii arfaffaa nuu kennameeti jira. Isaan kana keessaa kan walitti aanan ratio isaanii barbaadaa jedha. Kanaafuu 2 fi 6 walitti aana waan ta'eef ratio isaa jechuun 6 irra 2 jechuudha. 6 irra 2 jechuun meeqa? 3 ta'a jechaadha. Kuni 3 ta'a. Asirraa immoo kan itti aanu 18 fi 6 fi 18 walitti aaneeti jira. 18 irra 6 meeqa ta'a? 3 ta'a jechaadha. Asirraa immoo 54 18 yoo fudhattanii ratio isaa 54 hiruu 18 meeqa ta'e? 3 ta'e jechaadha. So common ratio isaanii ilaa difference isaa otoo ilaaltanii kanarraa kana 4 kanarraa kana 12 ta'a. Kanaafuu arithmetic miti jechuudha kun. Geometric dhammoo jechuu fi 6 hiruu 2 3 18 hiruu 6 3 54 hiruu 18 meeqa ta'a jechuudha? 3 ta'a. Kanaafuu common ratio meeqa jechuudha? Iddoo kanatti common ratio is meeqa jennaani? 3 jennaani jechaadha. Amma asitti immoo yoo fudhattanii otoo kanaaf filtanii yeroo kamiyyuu isa lammaffaa tokkoffaaf irra jechaadha. Isa taanu isa darbeef irra jechaadha. Fakkeenyaaf negatiivni 2 fi 2 walitti aanee jira. These two are consecutive terms. Kuni 2 walitti aananiitti jiru. So kanaaf yoo hirree meeqa arganna? Negatiiva 1 arganna. Kanaaf yoo hirree meeqa arganna? Negatiiva 1 arganna. Kanaaf yoo hirree meeqa arganna? Negatiiva 1. Kanaafuu hundi wal fakkaataadha waan ta'eef maal jenna? Common ratio is maal jennaani? Common ratio is -1 jennaa jechaadha. Argitanii asitti difference isaa otoo barbaaddanii kanarraa kana yoo hir'iftan -4, kanarraa kana yoo hir'iftan +4 ta'a jechaadha. Kanaafuu kanarraa kana -4, kanarraa immoo kana yoo 4 ta'a. Kanaafuu maal miti jechaadha? Arithmetic miti jechaadha. Arithmetic miti taanaan immoo ratio isaa immoo barbaanne kun ratio isaa -1 tuufe waan ta'eef geometric dha jennaan jechuudha. Amma isa sadaffaa yoo ilaaltanii kanaaf irrame yoo hirtan meeqa argattu? Negatiiva 3 irra 2 hiruu meeqaati? Hiruu 3ti. Meeqa ta'a? This is equal to negatiiva 3 irra 2 baay'isuu meeqa ta'a? 1 irra 3. Maaliif garagaltoon baay'ifna? Fuggisoo kanaatiin baay'ifna waan ta'eef. Meeqa arganne? Negatiiva 1 irra 2 argannee jechaadha. Mee ammas immoo kanaaf irra immoo 3 irra 4 consecutive dha waan ta'aniif 3 irra 4 hiruu negatiiva 3 irra 2ti. Kana wal qixa ta'a meeqa ta'e? 3 irra 4 baay'isuu fuggisoosa 2 irra negatiiva 3. Kana jechuun kuniif kunin bada negatiiva 2 irra 4 ta'a. Negatiiva 2 irra 4 kana jechuun meeqa? Negatiiva 1 irra 2 ta'ee jechaadha. Kanaaf ishii kanas otoo hirtanii negatiiva 3 irra 8 hiruu common ratio dha jechaadha. Ratio jechuun hiruu jechuudha.
hiruu 3/4 immoo osoo ilaaltanii 3/4 wal qixa ta'a. Meeqa ta'e? Negatiiva 3/8 baay'isuu 4/3 ta'e jechaadha. Kuniif kun baddi meeqa ta'e? Negatiiva 4/8 jechuudha. Negatiiva 4/8 kana jechuun negatiiva 1/2 jechuudha. Kanaaf hundi isaaniiyyuu maaliin jechuudha? Kunis common ratio. Common ratio is meeqa jechuudha? -1/2 jedhe. Asirraa maal ilaallaa? Yoo common difference ilaalla. Common difference wal qixa taanaan arithmeticidha. Common difference wal qixa miti taanaan immoo maal hubannaa asirraa? Either geometric ta'uu danda'a. Conditioning geometric maalinni common ratio isaanii the ratio between consecutive term must be the same yookaan equally ta'uu danda'uu qabaa jechuudha. Kanaaf kana yoo hirtan 3, kanaaf kana yoo hirtan 3, kanaaf common ratio jenne jechaadha. Akka kan arithmetic common difference jennu kan geometric irratti immoo common ratioodhaan ilaalama jechuudha. Asirraa isa kana hubattu jechuudha. Definition: geometric sequence or geometric progression is one in which the ratio between consecutive terms is non-zero constant. This constant is called common ratio and denoted by R. So maal jechuudha? Geometric sequence kan nuti jennuuni is yoo termoota walitti aananii jiran waliif hirtanii deebiin isaa hundi isaayyuu wal fakkaataa ta'e sequencein kenname yookaan immoo listiin kenname sun maalinni jennaani geometricidha jennaa jechuudha. Fakkeenya ilaala asirratti. G1, G2, G3, let Gn plus 1 is geometric sequence if and only if criteria lamatu jira jechaadha. Kana ta'uudha. Criteria inni tokkoffaan maalinni the sequence must be non-zero ta'uu qaba jechaadha. The sequence must be non-zero. Zero ta'uu qaba. Maaliif tokko yoo zeeroon as keessa jiraate akka carraa ta'e tokko zeeroon jiraate denominatorii carraa denominatorii jala dhufuu qaba waan ta'eef yeroo sana maal does not exist yookaan undefined ta'a jechaadha. Kanaaf sequence'icha keessa zeeroon jiraachuu hin qabu jechuudha. Inni lammaffaan the second criteria common ratio, the ratio between consecutive term must be fixed ta'uu qaba jechuudha. The ratio between consecutive term must be fixed or constant ta'u any real number except 0. Maalifi non-zero taanaani lakkoofsa non-zero ta'e tokko yoo waliif hirtanii non-zero argattu jechuudha. Zeroon argattan. Kanaaf fixedidha. That fixed an element of any real number except 0 ta'uu danda'u qabaa jechuudha. Kun akkuma kanarratti kanaafu sequence tokko isinii kenninaan assume G1, G2, G3, let G4, G5 akkasumatti yoo itti fufee isinii kenne to be geometric first check whether the sequence has or has no zeros. Zeroon listii kana keessa akka hin jirre ilaaluu danda'u qabdu jechaadha. Zeroon listii kana keessa jiraannaan akka carraa ta'e zeroon as keessa jiraannaan geometric hin ta'u jechaadha. Inni lammaffaa irratti immoo kana hirtu jechaadha. G2 maal argachuu qabdu? G2 over G1 jechuu qabdu jechaadha. Must equal to G3 over G2 jechuudha. Is equal to lamma sadiif lama gidduu lakkoofsi lakkaawuu hin jiru. Lamaa fi tokko gidduu lakkoofsi lakkaawuu hin jiru. Kanaaf maal jennaa? Consecutive jennaani jechaadha. G4 over G3 is equal to G5 over G4
is equal to akkanumatti itti fufee gn plus 1 over gn ta'a jechaadha. For when n is an element of natural number. Kun maal keenya jechaadha? Is the same as r. Isaan kun hundumtiyyuu wal qixa yoo ta'ani sequencein sun geometricii jedhama jechuudha. Ishiin immoo common ratio jennaaniin jechuudha. Kanaan immoo kan argannu kanaan jechuudha. Mee example kana ilaalaa. For the sequence 3, 6, 12, 24, 48, find common ratio in the sixth term. Amma listii kanarratti nuu kennameera. Inni kuni G1 dha kun kan nuti qabnu. G1 ishii kana G1 qabna. Kun G1 jennaani first termidha. G2 jennaani kanaan G3 jenna. Kanaan G4 jenna. Kanaan G5 jenna. Assumitti fufu. Kana maal jechuudha? Mee jalqabumaa yoo waan kun geometrikiidha moo miti ka jedhu laalla jechaadha. Arithmetic ilaaluudhaaf 6 hir'isuu 3 3 12 hir'isuu 6 6 kanaaf 3 fi 6 wal qixa miti waan ta'eef arithmetikiin ta'u. Amma kiraateriyaa geometrikiitti kan check goonu jechaadha. Mee 6 hiruu 3 2 12 hiruu 6 2 24 hiruu 12 2 48 hiruu 24 2. Kanaafu geometric, the sequence is geometric. The sequence is maal jennaani geometricii jennaan. Geometric. Sababni nuti geometricii jenneef tokkoffaa zeeroon as keessa hin jiru. Lammaffaan immoo ratioon isaanii the ratio between consecutive termin fixed yookaan wal fakkaata jechuudha. Kanaafu inni lammaffaa irratti r'n keenya meeqa ta'a? Common ratio r is equal to meeqa jennaani 2 dha jennaan jechuudha. Amma maal jedhee common ratio keenya argannee jirra jechuudha. R kan keenyadha 2 dha jechuudha. 6 term. Ilaala first termin 3, second termin 6. Kanaafu second term argachuudhaaf first term keenya r'n baay'ifna jechuudha. R'n keenya meeqa ture? 2 ture. 3 baay'isuu 2 6 ta'a. 6 baay'isuu 2 12 ta'a. 12 baay'isuu 2 24 ta'a. 24 baay'isuu 2 48 ta'a. 48 baay'isuu 2 meeqa? 96 ta'a jechaadha. Kanaafu next termii argachuudhaaf amma fakkeenyaaf termii 6ffaa argachuuf termii 5ffaa r'n baay'ifna jechaadha. Termii 4ffaa argachuuf termii 3ffaa meeqa r'n baay'ifna jechaadha. Kanaafu termii 5ffaa 6ffaa jechuun G6 is equal to jenna jechaadha. R times G5 dha jennaan. So G5 in 48 termii 5ffaa jechuudha. 2 baay'isuu meeqa jechuudha? 48 jechuudha. Kana meeqa arganne jechuudha? 96. Kanaaf termii 6ffaa irra ka jiru 6 term ka jedhe kun first term jettanii lakkooftu. Second, third, fourth, fifth, sixth termin immoo 96 ta'a jechuudha. Akkanattiin hubachuu qabdu. Mee akkanaan eega ta'e 6ffaa 7ffaa eega ta'e mee termii kana arbitrary termii barbaaduun ni danda'ama. Sequencein suni geometrikii yoo ta'e kanuma feene achi keessaa r fi g1 yoo beekne isaan kana barbaaduun ni danda'ama akka jedhutti deemname. Theorem kitaaba keessan irraa theoremiidha waan kuni. Kitaaba keessan kana nth term of geometric sequence. Nth term kan nuti jennuuni osoo G1 fi G1 nuu kenname r beekne arbitrary termii kana beekuun ni danda'amaadha gaaffiin isaasitti. Amma G1 nuu kenne r yoo nuu kenname kun lamaan G20 nu gaafatu beekuun dandeenya. G40 beekuu dandeenya. Moo waanuma sana hunduma isaa isattaanu baay'isuu dandeenya. Is it possible to express that arbitrary term in terms of G1 and R dhaan ibsuun hin dandeenya akka jedhutti deemna jecha. If Gn is geometric sequence with first term G1 and the common ratio R, then nth term of the sequence is given by Gn is equal to G1 times R is the power of n minus 1.
Mee amma foormulaa kana in ta'aasaa in mirkaneessiname. Fakkeenyaaf maaltu nuu kennamee jira? Geometric sequence nuu kennamee jira. G1, G2, G3, G4, meeshiin kuni G5, meeshii kana akkasumattiin let this Gn minus 1 finiteedhaaf ilaalla jechaadha. Gn let this be geometric sequence haa ta'u. Geometric sequence. Geometric sequence nuuf haa ta'an isaan kun. Geometric sequence jechuun maal jechuudha? Tokkoon isaan kana keessa zeeroon hin jirtu jechuudha. Lamaan immoo consecutive ratio between consecutive term maal inni jechuudha? Constantiidha jechuudha. Asumarraa yoo ilaaltan maal argattu? Mee G1 nuu kennamee jira, R's beekna jechaadha. Asirraa maaltu nuu kennama? G2 jechuun G2 over G1 is equal to R'dha. Kana niin beeka, kana niin beeka, kan argachuu nan danda'a jechaadha. Asirraa maal argattanii? G2 jechuun meeqa? G1 times R is the power of 1 jechuudha. Kunooti ishii kanadha jechaadha. Maaliif tokkittiidha waan taateef kan asirraan argachuun hin danda'amu. Amma immoo kan itti aanu G ishii kanas hin barbaanna jechaadha. G3 over G2 is equal to R'dha kunis. Kan ammoo jechuun G3 jechuun meeqa jechuudha? G2 times R jechaadha. Kana jennaan G2 immoo kunoo asii qabna. G2 ishii kana qabna iddoo kana. Kuni G2dha. So bakka G2 kana buusuu ni dandeenya jechaadha. Maal qabna? G1 times R times R'dha jechaadha. Meeqa arganne? G1 times R square arganne jechaadha. Mee ilaala iddoo kanatti 3dha. Iddoon kun immoo 2dha jechaadha. Mee iddoo kana immoo G4 over G3 is equal to R'dha kunis. Kana jechuun maal jechuudha? G4 jechuun is equal to G3 times R jechaadha. G3 jechuun immoo kunoosa kanadha. Bakka G3 kana buufachuu ni danda'ama jechaadha. Kanaafuu maal ta'e? G1 times R square times R taati jechaadha. Kanarraa maal arganne? G1 times R is the power of 4dha jechaadha. R is the power of 3.2 waan ta'eef R is the power of 3 taati jechaadha asirratti. Agartanii kun 4, kun immoo G1 tokkuma, kan salii hundisaayyuu tokkuma. Garaagarummaan isaanii common ratioodha jechaadha. Iddoo kanatti 2, iddoo kanarratti 3dha jechaadha. Asii ishiin kun walitti dhufeenya kanaa fi kanaa yoo ilaaltanii tokkoon hir'ata jechaadha. Exponentii R ishii kanaa fi asirra ka jirtu kana yoo tokkoon hir'ata, tokkoon wal caala jechaadha. Kanaafuu isa kanarraa tokko hir'ifna jechaadha. Asumaan akkatti yoo deemtanii maal argattu? Gn arganna jechaadha. Asirraa yoo ilaaltanii Gn over inni itti aanu kunoo ishee kanadha jechuudha. Gn tokkoon hir'ifna jechaadha. Gn minus 1 is equal to R'dha jechaadha. Kana yoo akkatti deemtan maal argattu? Gn jechuun is equal to asirraa maal arganna? Gn minus 1 times R arganna jechaadha. Asirraa ishii kana in terms of G1 ibsuu nan danda'a jechaadha. Ila iddoo kanatti ilaala. G2 times R'dha jenne. Ishiin kuni G2 jennaani G1 ishiin kun G1 times R taate jechaadha. Meeqatu irraa hir'ate? Asirraa tokkotu irraa hir'ate jechaadha. Kanaafuu iddoo kanatti maal goona? G jennee G1 times R is the power of asirraan tokko hir'isa. Meeqa ta'e? N minus 2 ta'e jechaadha kun. Times R ta'a jechaadha kun. Maaliif iddoo kana ilaaltanii G1
asirraan tokko hir'istanii meeqa ta'e tokko ta'e jechaadha. Ishii kana otoo asirraa G1dha. Asirra tokko yeroo r is the power of 0 ta'a ishii ta'e jechaadha. So kana yoo jennu maal jechuu keenya? This is equal to G1 times maal ta'e r is the power of kana yoo ittiin baay'iftan maal argattu? n minus 1 argattu. So Gn keenya akkasiin in terms of G1 in the array ibsuun hin danda'ama jechuudha. So agarsiifamtee jirti jechuu karaa kanaan ilaaluun hin danda'ama jechuudha. Mee example kana ilaallu mee wali. Example kuni arbitrary termii sana irratti hundoofne kan argannudha. Find the general term of the sequence Gn when first term is 3 and the common ratio. Maaltu nuu kennameeti jira asirratti? First termiin giveniin keenya maalinni G1in geometrikiidha. G1in keenya 3dha. Asirraa immoo common ratio nuu kennamee jira meeqa? 2. Sequence sanas barbaaduun hin danda'ama. General term isaas barbaaduun hin danda'ama jechuudha. What is required? Required kan barbaannu sun maalidha ka jedhudha jechuudha. Maal barbaanna? General termiidha jechaadha. General termii barbaanna. General termiin keenya immoo maaliin bakka bu'aa? Gn'dha jechaadha. Gn barbaanna. Innis termii jechuudha. Amma ishii kan hojjechuuf maal goona? Solution jennaani. Solution asirraa Gn keenya G1 times r is the power of akkasittiin barreessina jechaadha. Kanaafuu G1 kan keenya meeqa? 3 baay'isu r'n keenya meeqa? 2. Ishiin kun akka biraakeetii keessatti 2 the power of n minus arbitrary dha waan ta'eef kunuusuma kana ta'a jechaadha. Kanaaf asii yoo barbaanne ishii kan akkamittiin barreessuu dandeessanii 3 times jechuu dandeessu 2 the power of n times 2 the power of -1 jechuu ni dandeenya. Maaliifi formulaa kana ni beektu jechuudha. A the power of n times a the power of m yoo isiniin jedhame wal qixa ta'a. A the power of n plus m dha jechuudha. Ishii kana akkasiin adda deeguus hin danda'ama jechaadha. Ishiin kana gara kanatti deebisuun ni danda'ama waan ta'eef kanaaf isa kana maal jechuu ni dandeessanii? Ishiin kun 1/2 jechaadha. 3/2 jennee in the bracket 2 the power of n jechuun hin danda'ama jechaadha. Kanaaf innis termii keessan argannaani maal argachuu dandeessu? Liistii sana bakka buufachuu ni dandeessu jechaadha. Fakkeenyaaf therefore maal argannee jirra? Gn keenya argannee jirra jechaadha. Gn is equal to 3/2 to the power of maal ta'ee jira? N ta'ee jira jechaadha. Otoo bakka buustanii G1 3/2 times 2 the power of 1 ta'e kanaaf 3 ta'e jechaadha. G1 fakkeenyaaf 3dha. G2 2 otoo ta'e 4dha. Kun 2 powerii 2 4dha. 3 irra 2 baay'isu 4 meeqa ta'e? 6 jechuudha. 6dha. Kan itti aanu immoo 3 8dha. 4 12 ta'a jechaadha kan itti aanu. Asiin immoo 3 otoo ta'e kuni 6dha. 18 3 2 powerii 3 8 hiruu 2 4 12 kun 3 yoo ta'e 4 yoo ta'e immoo 16 24 ta'a jechaadha. 24 ta'a. So akkasumatti liistii sanas barreessuu ni danda'a. Kun G1dha, G2, G3, G4 akkasumaan itti fufaa jechuudha. So general termiin keenya maal ta'a jechuudha? Kana nuu bakka nuu bu'aa jechaadha. General termii keenya asiin akkanatti arganneerra. So arrii asirraa argachuu dandeenya. Arriin keenya kun 2dha. First termiin keenyas immoo 3 general termii sanarraayyuu argachuun ni danda'ama jechuudha. Mee gaaffii lammaffaa fi sadaffaa waliin ilaallu. Gaaffiin lammaffaan maal jedhaa? What is nth term of the sequence jedha. Nth termii nu gaafate kana jechuun general termii. Nth termii G1 asirraa maal argannaa? G1 kan keenya meeqa ta'a? G1 tokko ta'a.
arri kan keessa yoo barbaaddan kana kanaa yoo hirtan negatiiva 2 kana kanaaf yoo hirtan negatiiva 2 kana kanaa yoo hirtan negatiiva 2 kana kanaa yoo hirtan negatiiva 2 kanaafu negatiiva 2 ta'a jechuudha. Gaaffii tokkoffaa. Kanaaf general termiin kan keessanii GN kan keenya maal ta'a? G1 r the power of n minus 1 ta'a. G1 keenya meeqa? Tokko ta'a jechuudha. Baay'isuu r'n keenya negatiiva 2 paaworii meeqaati? n minus 1 ta'a jechaadha. Kanaaf meeqa qabna jechaadha? Tokko yoo baay'ifne sun dhufa waan ta'eef negatiiva 2 paaworii n minus 1 ta'a. Kuni maal keenya jechuudha? General termiidha yookaan n's termii keenyadha jechuudha. Mee iddoo kana too buufattanii tokko too fayyadamtanii 1 minus 1 0 negative to the power of 0 it is 1 ta'a jechuudha. 2 too fayyadamtanii 2 minus 1 1 negative the power of odd is negative negative to the power of 1 negative 2 ta'a jechuudha. So karaa kanaan general termii nu gaafate waan ta'eef kan argachuun hin danda'amaa jechuudha. Gaaffii lammaffaa. Gaaffii lammaffaani maal jedhaa? In geometric sequence second term is 12 jedha. Ila second term jechuun maalinni G2 dha jechaadha. G2 meeqadha? 12 dha. Asirraa immoo end ishii kana ilaaluu danda'uu qabdu jechaadha. End G6 6 termiin meeqadha? 192 dha. Maal barbaaduudha amma 11 termii barbaanne jechaadha. 11 termiin G11 is dash ishii kana barbaada. Amma asirraa maal argattu? G2 jechuun G1 times R jechuudha. And G6 jechuun G1 times R is the power of 5 dha. Maaliif jaarraa tokko harkifna waan ta'eef jechuudha. Amma ishee kana akkamitti barreessuu nan danda'a? G6 is equal to G1 times R is the power of 4 jechuudha. Ishii kana as keessatti hammachiifna jechaadha. Kanaafuu G6 is equal to kuni G2 dha. Ishii kana G2 dha. G2 baay'isuu R is the power of 4 ta'a jechaadha. Over G2 over G2 ta'a. Kuniif kunin baddii. Kanaafuu R is the power of 4 is equal to meeqa ta'a? G6. G6 jechuun 192 ta'a. Irra meeqaati? Irra 12 ta'a jechuudha. Irra 12. So kanaafuu meeqa ta'e jechuudha? R is the power of 4 meeqa ta'a? 16 ta'a jechaadha. 16 ta'a. 16 baay'isuu 12 192 dha. Kanaaf R'n keenya meeqa? Evenii waan ta'eef R'n kun evenii waan ta'eef R is equal to positive or negative square root of 16 fourth root of 16 ta'a jechuudha. So R is equal to meeqa? Positive or negative 2 ta'a jechuudha. Kun R argannee jirra jechuudha. 11 termii nu gaafata waan ta'eef maal goona? G11 is equal to G1 times R is the power of 11 minus 1 10 ta'a jechaadha. Kun immoo G1 qabna. G1 kan keenya G1 argachuu ni dandeenya. Qabaachuullee baannu G2 kan keenya 12 dha. G2 keenya 12 G1 dha times R'n kan keenya immoo yookaan positive 2 yookaan negative 2 let positive 2 otoo fudhanne so G1 meeqa arganna? 6 arganna jechaadha. G1 keenya 6 osoo negatiivas ta'e kuni G1 kuni negative taanaan G2 sanarraa in arganna jechuudha. Assume R is greater than 1 fudhannee jechuudha. Asitti positiivas negatiivas ta'uu danda'a. Geometrikii dhumnuu kenna jechaadha. Kanaaf yoo R in greater than 1 ta'e no assume R is greater than 0 yoo ta'e Gn is equal to G1 keenya 6 argannee jirra. 6 baay'isuu R in keenya immoo 2 dha. Paaworii
paaworii meeqa ta'e jechuudha? Paaworii 10 ta'e jechaadha. So kuni G11 keenyadha jechuudha. G11 akka ittiin arganna. So ishee kana baay'inni argachuu dandeenya jechuudha. R less than 0 taanaan if R less than 0 asitti maal argattu? G2 is equal to G1 times R dha jechuudha. Kuni meeqa? 12 dha. Wal qixa ta'a. G1 times R keenya negatiiva 2 ta'e. Now G1 meeqa arganne jechaadha? Negatiiva 6 arganne jechuudha. So G11 is equal to G1 times R the power of 10 dha. G1 keenya negatiiva 6 baay'isu R keenya negatiiva 2 paaworii 10 ta'a jechaadha. Kanaaf deebii lama qabaachuu ni dandeenya. Kunooti isa kana yookaan if R is less than 0, G11 is this one. But this negative, the power of even is almost positive. Kuni maal ta'uu ni danda'a? Negatiiva 6 baay'isu to the power of 10 faana waluma qixa jechaadha. Because negative the power of even is almost positive. Kunuunsa kan arganna jechuudha. Kanaaf deebii lama qabna. If R is greater than 0, kunuunsa kanadha. If R is less than 0, kunuunsa kan arganna jechuudha. Isin akkasittiin beekuun hin danda'ama. Gaaffiin kun gaaffii exercise kitaaba keessaniiti. Mee waliin ilaallame. If x, 4x plus 3, 7x plus 6 are consecutive terms of geometric sequence, find the values of x where x is different from 0. Maaliif different from 0 jedha? Fakkeenyaaf kun x'n as jirti. X'n kuni as 0 tokko sequence isa keessa jiraannaan maal hin ta'u jennee jirra? Geometric hin ta'u jennee jirra jechaadha. So kanaafu x'n nan 0 ta'uu qabdi jechaadha. As keessa sequencichi 0 horata. Liistii san keessa 0 jiraannaan geometric hin ta'u. Kanaaf nan 0 kan jedheef kanaafi jechuudha. Restrictionii kanas beekuu qabdu. Mee waliin hojjenna gaaffii tokkoffaa kan. Amma geometric consecutive term of geometric jedhe conditionii lama beekuu qabna jechaadha. Tokkoffaani as keessa sequence kana keessa 0 hin jiru jechuudha. Kuni 0 ta'uu hin danda'u, kunis 0 ta'uu hin danda'u, kunis 0 ta'u. G1, G2, G3 isaan kun 0 ta'uu hin danda'an jechaadha. Kanaaf x'n G1 dha. G1 keenya nan 0 ta'uu qaba jechuudha. Ishi amma erga ta'ee tokkoffaan akkasii restrict nu godhee jira hin ta'u jechaadha. Amma isa lammaffaarra yoo ilaaltanii ratio isaa fudhattu jechaadha. Kana jechaan maal jechuudha? 4x plus 3 over x is equal to maal jennaani? 7x plus 6 over 4x plus 3 ta'uu qaba jechaadha. 4x plus 3 ta'uu qaba. Kana jechuun maal jechuudha? Ishii kana lamaan waliin baay'ifna. Meeqa argattu? 4x plus 3 the whole square argattu jechaadha. Is equal to x times maal arganna? X times 7x plus 6 arganna jechaadha. So asirraa yoo baay'iftan maal argattu? Isa kana yoo baay'istanii kana baay'isuu jechuun 16x square ta'a plus 24x ta'a plus 9 dha. Is equal to kana yoo ittiin baay'iftan maal argattu? 7x square dha plus 6x dha. Collect like term. Collect like term yoo gootan maal argattu? Kanarraa kun 9 ta'a jechuudha. 9x square dha plus maaliifi 16 irraan 7 hir'isa. Asitti immoo 24 irraa 6 yoo hir'ifne 18 ta'a. 18 xaadha. Ida'uu 9 meeqa ta'e? 0 dha jechaadha. This is equal to simplify yoo gootani x square plus 2x plus 1 meeqa ta'a? 0. Kana jechaan maal jechuudha? This implies that x plus 1 the whole square perfect dha waan ta'eef 0 ta'a jechaadha. Kana jechaani x is equal to negative 1 ta'a jechaadha. So karaa kanaan hojjechuun hin dandeessu. Gaaffii lammaffaa kuni gaaffii tokkoffaadha. Gaaffii lammaffaa immoo gaaffii lammaffaa
Meegaa fi lammaffaa ilaallu waliin. Question number 2. Maal jedhaa? Find 3 consecutive terms of geometric sequence such that their sum is 35 and their product is 1000. Let the term be. Kanaan first term jedha, kanaan second term jedha, kanaan third term jedha. Kana jechuun maal jechuudha? The sum jedhee jira. First term keenya maal inni? A over R plus second term keenya A dha. Plus third term keenya immoo A times R. Meeqa jechaa jira? 35. 35. Endaan kun ilaalladhaa wordii kana. Productiin immoo first term keenya A over R times A times AR. Meeqa jechuu jira? 1000 jechuu jira. Ishii kana si simplify gochuu hin dandeenye. Maaliif? R fi R hin baddi. Maal arganna? A cube arganna. Walqixata 1000 ta'a jechaadha. Asumarraa A cube 10 cube ta'a waan ta'eef A keenya meeqa ta'a? 10 ta'a jechaadha. Argannee jira. Garuu A miti kan nuti barbaannu. Maal barbaanna? First term R argachuu qabnaa jechuudha. Kana jechuun maal inni? A keenya 10 erga ta'e this implies that kana jechuun 10 over R plus jenna jechaadha. 10 plus 10R meeqa ta'a? 35 ta'a jechaadha. Kun immoo meeqa malachuuyyuu meeqaan baay'isaa? R'dhaan baay'isaa. Kun irraa maal argattu? Yoo kana baay'iftan 10 argattu asitti plus kana immoo yoo ittiin baay'iftan maal argattu? 10R argattu. Plus kana yoo ittiin baay'iftan 10R square argattu. Walqixata 35R argattu jechaadha. Kana collect like term gootanii asirraa maal arganna? This implies that 10R yoo jenne 10R square ishii kanarraa kana yoo hir'isnu minus 25 ta'a jechaadha. Minus 25R plus 10 is equal to 0 dha jechuudha. Kanaafuu otoo hirree 5 hin hirama waan ta'eef 5 gamalachuu yoo hirree maal arganna? 2R square minus 5R plus 2 is equal to 0 dha jechaadha. Asirraa maal argattu? Asitti hojjenne A quadratikii fayyadamna jechaadha. A'n kan keenya 2 dha. B'n kan keenya negatiiva 5 dha. C'n kan keenya meeqa? 2 jechaadha. R'dha variablein keenya. R is equal to minus B jechuun 5 dha. Plus square root of ishii kana squarein 25 dha. 25 hir'isuu 4. A'n kan keenya 2 dha. C'n kan keenya 2 dha. Ishii over 2A. 2 times 2 ta'a jechaadha. So R'in keenya meeqa ta'a? 5 asi 25 kuni 8 ish. B'n kan keenya 25 ta'a. 4 A'n kan keenya 2 dha. Ishiin kun 4 16 ta'a jechaadha. 16 irraa 25 29 ta'a jechuudha. 16 irraa 25 irraa 16 hir'isna 9 ta'a. Square roottiin 9 3 ta'a jechaadha. 5 plus or minus 3 over 4 ta'a jechaadha. Kanaafuu R'in keenya meeqa jechaadha? 8 irraa 4 jechuun 2 or 5 hir'isuu 3 2 irraa 1 irraa 2 jechaadha. R is equal to kanaafuu R arganne jechaadha. Sequence keessa yoo barbaaddan maal gootanii? A jennee jirra. What is A? 10. If R is 2 yoo ta'e this implies that maal argattu? 10 over 2 5 arganna. G1 keenya 10 arganna. Asirraan immoo maal arganna? 20 arganna jechaadha. 20 arganna. Amma too kana lamaan waliin baay'iftanii G1 keenya kana, G2 keenya kana, G3 keenya 20 ta'a jechuudha.
Arriin kan keenya immoo tokkorra lama taanaan if r is 1/2 this implies that kana jechuun 10 hiruu 1/2 jechuun 20 ta'a jechaadha. Achiin immoo 10 ta'a jechaadha. Achiin immoo 5 ta'a jechuudha. So kana lamaan ta'a yoo waliin baay'iftan 1000dha. Yoo walitti daatan immoo lachan isaayyuu 35 ta'a jechuudha. Past national exam questions kuni bara 2002dha. Mee gaaffii kana akkaataa dhuma baranneen waliin ilaallee hojjanna. Maaltu nuu kenname suppose geometric sequence dha jedha G1 irraa ka'anii haga infinity has terms G10 meeqa 192 nuu kenname G6 12 nuu kenname. Which one of the following is equal to G2 jedhee jira jecha. So amma kana barbaaduudhaaf maal gootu iddoo kana dhufna jecha. Maaltu nuu kenname G10 nuu kennameeti jira. G10 is equal to meeqa 192 nuu kenname. And achirraa G6 tu nuu kenname. G6 meeqa 12 nuu kenname jechaadha. Ishii kana jechuun yeroo hundumaayyuu isa xiqqaa isa guddaa keessatti hammachiisuu yaadna jechaadha. Maaliif G10 gara mirgaatti argama, G6 immoo 6 tarmee gara bitaatti waan argamuuf isa guddaa keessatti hammachiifna jechaadha isa tarmii xiqqaa. Kanaaf maal gootu asumatti barreessine G10 jechaani wal qixa ta'a G1 times r is the power of 10 minus 1 9 ta'a jechaadha. 9 ta'a. And G6 jechuuni G1 times r is the power of 6 minus 1 5 ta'a jechaadha. Amma kanarraa maal gootanii ishii kana as keessatti hammachiisuun qaba jechaadha. Kanuma yoo ilaallu G10 is equal to G1 times r is the power of 5 in jedha jechaadha. Times ishii irraa hafte r is the power of 4. Maaliif r is the power of 5 times r is the power of 4 in r is the power of ishii kana kaayyoon kan kiyya ishii kana akkuma jirtuuni eessa keessatti hammachiisuudha as keessatti hammachiisuudha jechaadha. Kanaafuu this is equal to G1 jenna jechuudha times r is the power of 5 times r is the power of 4. Ishiin kun asitti kuni maal bakka nuu buuti G6 bakka nuu buuti jechaadha. So G10 is equal to G6 times r is the power of 4 ta'a jechaadha. Kanaaf r barbaaduu qabna waan ta'eef over G6 jenna over G6 jenna jechaadha. Amma kuniif kunin baddi iddoo kana this implies that r is the power of 4 is equal to G10 jechuun 192 irra 12 jechaadha. Kana jechuun meeqa 16 arganne jechaadha. 16 arganne. Kanaaf r'n kun evenidha waan ta'eef r is the power of evenidha waan ta'eef maal gootu r is the power of 4 is equal to 16 dha. R is equal to plus or minus 4th root of 16 plus or minus 2 ta'a jechaadha. R'i keeyyadan argadhee maal argachuu danda'u qabdu G1 argachuu qabna jechaadha. Ishii kanarraan dhufee barbaada. G6 ishii xiqqaa yoo fayyadamne bareeda. Isa sanarraas argachuu dandeenya garuu G6 is equal to G1 times r is the power of 5 dha. R'n kiyya argadheen jira. Meeqan argadhee mee r'i greater than 0 haa fudhannu. Greater than 0 jechuun 2 dha jechaadha. G6 meeqa 12. Wal qixata G1 hin beeknu baay'isu r'n keenya meeqa 2 the power of 5 dha jechaadha. 2 the power of 5 jechuun immoo 32 dha jechaadha. Kanaaf G1 meeqa arganne asirra G1 is equal to 12 over 32 dha jechaadha. 12 over 32 dha. Kanaafuu yoo salphiftan afuriin meeqadha 3 dha. Afuriin meeqa 8 jechaadha. 3 irra 8. Kuni maal keenya jechaadha.
G1 keenyadha jechuudha. Kan nu gaafate G2dha. G2 barbaada. G2 jechuun maal jechuudha? G2 jechuun walqixa ta'a G1 times R'dha. G1 meeqa arganne? 3/8. Kanarraa G2 is equal to G1 3/8 baay'isuu R keenya meeqadha? 2dha jechaadha. Positive fudhataa irra waan ta'eef. Kanaafuu meeqa arganne jechuudha? 3/4. G2 3/4. Mee R nuti less than 0 ta'e what if R is less than 0? Kana jechuun G6 is equal to G1 times R keenya -2 ta'a the power of 5 ta'a jechaadha. Kanaaf kuni beekamaa 12 nu kennameetu jira. Walqixa ta'a G1 times ishee kana jechuun -32dha. Asirraa maal arganne? G1 kan keenya meeqa jechuudha? -3/8 ta'a jechaadha. -3/8 ta'a. So asirraa maal argattu? This implies that G2 jechuun G1 times R'dha. Kanarraa G1 keenya meeqa? -3/8dha. Baay'isuu R keenya meeqa? R keenya -2dha. Negative times negative positive ta'a. Kanaafuu meeqa arganna jechaadha? 3/4. So in both cases the answer is 3/4 arganna. So G2 kan keenya 3/4 ta'a jechuudha. Kanumaan xumurra paartii kana. Our next topic will be part 4 Sigma notation and partial sum. Warreen maatii Abdii Academy hin taane maatii Abdii Academy taatanii akka hordoftan viidiyoo kana like share gochuudhaan namoota biraan hin geenye biraan akka geessan isiniin jennaa. Next topic itti kan wal arginu ta'a jechuudha.